tokko tokko uumamni waaqayyoo kun baay'ee nama dinqisiisa. Dhagaan kun jechuudha utubduu malee dhaabbataa namoonni sodaa tokko malee isa jalatti isa jala jiraatanii isa jalatti hojjetanii jechuudha. Dhugaa uumamni rabbi nama ajaa'iba. Akkasitti jira jechuudha. Namoonni akkasitti isa jala jiraatanii jechuudha. Inni kun immoo dhugaa yeroo tokko tokko baay'ee nama ajaa'iba. Uumamni waaqayyoo baay'ee nama dinqisiisa. Galanni waaqayyoo dhafaa ta'u asis geenye asis daawwanne galanni rabbi dhafaa ta'u dhugaa dubbachuuf taananii uumamni waaqa kun baay'ee nama dinqisiisa. Gubbaa isaatirraa immoo bishaantu caccabaa jechuudha. Yaa kana fakkaata. Galanni waaqayyoo dhafaa ta'u iddoo jijjiirree qilleensa jijjiirranneerra akka manaatti jira jechuudha. Uummannis immoo isa jalatti boqqoolloo wantoota adda addaa gurguranii jala isaa immoo bahaareetu jira jechuudha. Akkasitti uummannis immoo akkasitti daawwannaa isa dhufanii gama sanitti immoo uurriidhaan dhagaan uwwifamee jira. Dhugaa baay'ee namatti tola.